Ogummaa hawaasaa keessaa kan waraabame, jireenya uummataan qoosaa uumame, waan jiruuf namni qalbiitti qabu irratti hundaa'ee seenaa barreeffame. Hedduun keessan beektu kaan reefu dhageessu, qoosaas keessatti hammatameen kaan kolftaniittu kaanis kolfuuf jirtu. Barreessichis eessaayyuu hin fidne, jireenya isin jiraattanitti seenaa uume jechootaan mi'eessee isiniif dhiyeesse. Anaaf Dinsirii barreessee kan isiniif dhiyeesse Abdiisaa Balaachooti. Kutaa sadaffaan akka asii gadiitti dhiyaata. Sanaan dura garuu warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya akka taatan, warreen maamila keenya taatan immoo baga nagaan dhuftan jechaa kutaa sadaffaa akka asii gadiitti isiniif dhiyeessa. Borumtaasaa wayita barnootaa shanaffaa gubbaatti barsiisaan afaan Ingiliffaa keenyaa nuuf seene. Ani garuu dadhabee waan tureef miira hirribaan injifatamaan ture. Barsiisichi kutaa keessa oliif gadi deddeebi'aa jechoota afaan Ingiliffaa afaan Oromootti hiikuu nu barsiisa. Cat jechuun adurree, rat jechuun hantuuta, lion jechuun leenca jechaa yoonni barsiisu qalbii matti dhaggeeffachaa muge. Yoonni herbivorous, carnivorous jedhus xiqqoo dhaga'aman teessuma irratti hirribaan of wallaale. Anumaa xiqqoo rafee turu garuu barsiisaan gara koo dhufee mataa keessa asii gadi na rukutuun rafuuf moo barachuuf dhufte naan jedhe. Anis rifaatuun dammaqeen barachuuf dhufee rafe jedheen. Rukuttaan isaa mataa keessaa kan barsiistuun adda kiyya keessa qulqulleessituu gabatee gurraachaatiin na rukutte faana natti dhaga'ame. Waan nuti barachaa turre quba qabdaa ammati jedhe asii gadi na ilaalaa akkuma narra dhaabbatee jirutti. Eeyyee ija sukkuummachaan deebiseef. Kaaniibal jechuun maal jechuudha ree? Dhugaadha barsiisa kanallee hin beeku yoon jedhuun tole mee haa jennu. Yoo ati haadhaaf abbaa keenyaa atte afaan Ingiliffaan maal jennee si waamna? Yoon haadha koos abbaa koos nyaadhe moo? Eeyyee iji barattoota maraa narra buufateera. Martuu fuula ifaadhaan bakka taa'uu boquu cabsee deebii kiyya eega. Anis xiqqoo yaadeen nama haadhaaf abbaa hin qabne maatii dhabeessan jedhama isa afaan Ingiliffaan orfaan jedhamu san yoon jedhu barattoonni martinuu natti kolfan. Ka'ee dhaabbadhu naan jedhe barsiisaan aariidhaan. Anis ka'een dhaabbadhe. Adda kee kana maaltu si mure? Adda kiyya ilaalaa. Ganama osoo man waan irra barannu yaadaa deemuun mukatti rukutamee murame jedheen. Sababa isaa waan beekaniif barattoonni ammas dabalanii kolfan. Ni qoostamti ati? Hamma barnoota har'a barattu yaaddee adda muramtutu jireenya kee borii yaaddee barnooticha addaan murteessiif qoyya ture. Maal si fayyadaas dhufuun yoo seeraan hin baratin? Nama gaddisiista garuu taa'imma deebii jedhee ana biraa deemuun barsiisuu isaatti fufe. Dubbisuun waan ana ofirraa balfedha. Wanti akka dubbisuu na jibbisiise hin jiru. Qarshiima karameellaa ittiin bitadhu kan hin hatee fudhadhullee abbaan kiyya erga barruulee kiyya keessa dhoksoo eegalee bubbuleera. Kan ammoo osoo natti hin dubbatin raawwate. Galgala akka kaleen qoccolloo haadha koo faana erga xumureen booda aanaa koo barruulee kee fidi waan baratanii ilaala naan jedhee fuudhee gara kutaa hirribaatti darbuun turtii muraasaan booda akkan fudhadhu natti hima. Inni qarshii isaa achi keessa kaa'ee natti deebisa. Ani garuu banee osoo hin ilaalin waan harkaa fuudhee kaa'uuf hin argu. Ganamas ana dursee waan ka'uuf keessaa fudhatee deema. Anis qarshii abbaa kiyya jalaa dhoksee fudhadhu ergan dhabee oolee buluun eegale. Jennaanan kan harmee koo yoo isheen keessuu jalaa miliqsuutti ka'e. Guyyaa tokko qarshii minjaala gubbaa keessee baanaanin fuudhee gara alaatti ba'e. Qarshichi 10 ture. Haati koos manatti deebitee gaafa dhabdu anumti fuudhu shakkitee yeroon turee manatti galu. Waan hin kaa'e maaltu fuudhisin jedhe naan jette dheekkamsaan. Anis nan waakkadhe. Dhugaadha ani homaayyuu hin argine jedheen kakadheef. Waa'ee maalii akkan dubbachaa jiru garuu beektaa naan jette haati koo ija kiyya keessa ilaalaa. Hiyyeeka waa'ee qarshii 10 dubbataa jirta miti yoon jedhuun gurra koo qabdee na harkaa fuute. Hanna maaltu si barsiise? Sanuu gowwummaan kee beektee illee hin sobdu jecha gurra kiyya micciirte hamma ani mimmaan dhangalaasutti na reebde. Arrabsoon sababa amala koo fi jechaa fi gocha kiyyaan wallaalaa fi ati gowwaadha jedhamee arrabsamuu amaleeffannaa bultoo kootii naa ta'ani. Ani garuu gaafachuun niisu
rukuttaa mataa keessaa dhiisee du'iyyuu irraa nan hambisu. Yeroo keessa wallaalaa jechuurra gowwaa jechi jedhu caalaa dhufuu eegale. Amma fakkeenyaaf kun gowwummaadha. Abbaa kiyyatu wal dorgommii maraatoonii TV Oromiyaa gubbaatti daawwachaa ture. Guyyaadhaan ture kan gale har'a. Haati koo garuu mana hin turre. Gaafa galee manaa dhabuu eessa deemte jedhee hunduma gaafannaan namni martuu quba hin qabu. Biddiqxuu fi garafaanis hin beeknu jedhan anis garuu hin beekun ture. Biddiqtuun ammuma sa'aatii 3 dura baate hin turre jetteen. Garafaan immoo erga deemte sa'aatuma 4 qofa ammuma ba'aniim jedheen. Sa'aatiin 4 ammuma jedhamu eegalee jedhee macallisee dorgommii fiigichaa ilaaluu itti fufee abbaan koo. Gara jalqabaarra namoota hedduutu fiigicha jalqabe. Achiis hirrataa dhufanii nama muraasatti galuu argeen abba maaliif namni kun hundi fiiga jedhee gaafadhe. Inni tokkoffaa ba'e anaa koo qarshii fi madaaliyaa badhaafama kanaaf naan jedhee ilaaluu itti fufe. Erga nama tokkoffaa ba'eetu badhaafama ta'e warri kaan maaliif rakka ture? Gaaffii koo kan biraa ture. Dorgomuu fika. Narraa callisi jechuu fakkaata deebiisaa. Ani garuu hin callisne gaaffii biraan dhiyeesseef. Abba garuu isuma tokkoffaa ba'u malee warri kaan ni mo'amu miti. Aboo narraa callisi. Ati maal akka gowwaa wayaasoftaa? Jedhee ofirraan na darbachuun sa'aatii 2 umurii isaa keessaa dorgommii kana ilaaluuf aarsaa godhe. Inni fiigu lubbuusaa fi bultoosaa jijjiiruu fi rakkina baqata. Abbaan kiyya garuu ofii taa'ee isa injifatuuf harka rukuta. Mee ana moo isatu gowwaadha? Akkamumatti bokkaa keessa dibaabee qabattee biqiltuu bishaan obaasta jedhameen reebame guyyaa tokko fa'a. Gaafa biraa immoo akkamiin aduu saafaa keessa bullukkoo uffatta jedhamee reebame. Kunis gowwaa na godhe. Fakkeenyaaf qarshii abbaa 100 fi abbaa 1 yoo wal bira qabanii natti kennan ani abbaa 1 malee hin fudhu. Kuni garuu isaaniif gowwummaadha. Ani garuu abshaala isaan caalu. Sababa kanaaf gaafa namni mana keenya dhufu qarshii lameen wal bira qabanii natti kennu gowwummaa koon bashannanuuf. Anis qarshiittiidhuma tokko sanan fudhadha. Yoon qarshii 100 fudhe lammata qarshii argachuu akka hin dandeenye hin beeka. Qarshii tokko garuu yeroo 100 ol fudhachuu nan danda'a. Ana moo isaantu gowwaadha ree? Haati kiyya erga fiigichi walakkaa ga'ee dhufte. Isa abbaan ishee dursee galuu argitees xiqqoo rifattee ol seenuun kophee ishee ofirraa baasaa teessuma gubbaa teesse. Abbaan osoo machaa hin galuunis ishee ajaa'ibuun oolle. Maal dhageesse guyyaan galte jetteen abbaadhaan. Lama taanee bakkee taa'urra jedheen ammuma sa'aatii 5 duran dhufe. Badaas hin turre jedhee haga isheen turtee dhufte himuu fedhee. Bareedaadha. Gaaffii akkasuma yoo ta'e malee silas jettee kophee baafattee gara kutaa irra baattee akka geessituuf biddiqxuu ajajje. Sa'a haga kana eessa turtee dhufta jedhee xiyyeeffannoo fiigicha ilaaluuf kennee ture laaffisee gara isheetti galagaluun maali ansi gaafadheen beekamu jettee naati koos. Ani immoo abbaadha kaa abbaa manaadha kaa jedheen akka boonuu ta'a. Akkas taanaan anis haadha manaa mitiire. Haati manaa mana ishee dhiistee bakkee keessa naanna'aa haa ooltu eenyutu jedhe. Haati manaa saree manatti hidhatanii deemanii daare jettee haati koos waan aartee fakkaatti. Gaaffiisaa gaaffiidhaan deebisteef. Erga wal arrabsaa fi wal lolaa turaniin booda yaada tokko irratti walii galan. Innis yeroo mara mana dhugaatii akka hin deemnee fi utuu hin dhiisifatin akka manatti galu. Ishiinis immoo guyyaadhaan akka manaa hin baane. Kana mirkaneeffachuuf immoo inni guyyaa manatti bilbiluun meeshaa ittiin cuunfaan fuduraalee cuunfamu akka itti hiisistee mana jiraachuu mirkaneessituuf. Isheen immoo yeroo mara bilbila waajjiraatti bilbiltee barreessituusaa akka isa gaafattu walii galan. Haaromsi mana keenya galuu isaatii jechuudha. Haaromsa gadi fagoo.